namni jibbee siyaasaan isaa kuftee diinagdeen isaa kuftee dippiloomaasiin isaa kuftee jajjabe kana karaa kanaan akkamittiin waa godha jee diraamaa akkasii dalage malee abbaa itti dhufuu teessan arguuf teessan warri deeggartanillee arguuf teessan yoo jijjiiramni tokko dhufe haakutaa kijiba naan jaa rikoordii godhandaa sagalee tiyyata yoo erga abbaa dhufellee jijjiiramni tokko walaa ifaa walaa maalii walaa miidhagishoo jijjiiramni tokko dhufe ani ittiin deebi'u ganaa dubbi soo kun diraamaadhaa si jechuu fedheeti maas filannoo waan jedhanii as deemaa waa hedduu wajji wal qabatee waan haaseessan hunda kijibaan dhohi haguuguu fi waan inni rakkate malee abbaa irraa dhumellee ni jira. Yeah, thank you very much. Yeroo takka sitti kate wanti korretta baluutu jira. Wanti korretta baluutu no yeroo takka naa kenna kaabii waan jechuun ni barbaadutu jira dhiifama wajjin munir. Waan kana beekta anaaf kaakuttaa wajjin hin mari'anne. Ani beekta yeroo tokko beekta nama waa gaafate aniin kun sirrii jira waan jedhu tokko ufut mirkaneeffataa deemta beekta waliin hin mari'anne akka tasaa har'a wal arginee seenne waan inni jedhu kanarraa jecha bakkee takkaan hin gorre wanni an jedheetiin nama wal mormaa turelleen kanuma akkatti anaaf kaakuttaa hubanne yookaan warri nu fakkaatu yookaan warri Jawaar fakkaatu hundi akka tokko ta'ee fi ammoo akka ani hubadhelleen akka sirrii ta'uu mirkaneeffadheetiin na gammachiise dhugama anis diraamamatti hubadhee kana uummata ittiin sobuuf waan dalageedha. Ammoo ammallee xiqqoo waa'ee imimmaan isaatii fi duuta sukkuumuu namicha pirezidaantii keenyaa sanirratti hoo akkami wanna sanirraa maal jette imimmaan sun ka dhugaati maaliif duuta sukkuuma pirezidaantii keenyaa Ruuto ekaa Kojaalata maal taate ajandarraa nu waqtii barma fageessite bakka asin. Bora kun sukkuumee bakka sukkuumee agarree barre namichi hin taane. Kana reeda qabee kaa sukkuumee bakka pirotokoola eeggachuu hin dandeenye namichi akkasitti jaalachiisa. Abood Abiy Ahmed duudaa miti hudduu nama shukkuma maali nuti hudduu shukkumu personaali bakka sanuraanis sheekaa hudduu lamaa soo shukkumu nakare mana jibii keessa viidiyoo maali deemtee hudduu shukkumu amma dura mana jibii dhaqee hudduu shukkumee mi dibicha maraata maali salfanni wallahi jala salfanni akka Jawaar maal ati maali duudii normaali Jabana sesif dah. Ega. Munir Katira tu bukan berarti sukume. Dibici kan dia kamera sukume be hajna suk ya sana sirera ke timbusne sinta nagare jenna sirera ke bus Aduh acara. wal wantu ni wallahi illa abi nabi sukume Kasih yang mami tamu dah tamu. wati kumtena Aboo Munir fake gift ni jirti as keessa mee fake isaniin barbaadu jira banniin kennadha jee. Ufii kennadhaa sa? Ay. Dhaggeeffadhu waa'ee feekii qaal warri kaayiroo kuni dhaggeeffadhu haa jaalallo warra kaayiroo kuni jaalattanuu jibbita maaliin isiniin jaal gizeen nabiyyoota ergu asoo nabiyyoota erginee bar ummata mujrima takka baabar mujrima yookaan firoon faa yookaan qaaruunii dhufaa yookaan maal ummata diraamaa udduyyuu yeroo Oromoo rakkoo keessa jirtu amma ajandaami amma booda nutis feekiitti qophoyna geema lammata abaluu wajji haa qabatanii walitti haba amatarraa ilaa amata gannaa fi wona waa'uma geema waa'uma wanta ummata horii kana jala yaa ummata kana rabbiin fidee ka'aabi itti bani duula ummata kana jaban siise amma abashaan barte amma dangadda miliyoona 50 hin kafallu jaan amma warri mana mataa hundi dida ijoollee biyya arabaa amaara oromoo si dammeessuu qabna warri asoo keessaafu arabee darraa Maari sirri wanta meeyse amaarri rakkoo uzuun maa jiru buqqaa jiru deedamaa jiru asii geema jennee
durriyyatti maallaqa keenya irra daawwannu jedhanii Waan dubbatanii beekan boy laan amma fakkeenyaaf ani amma kara deemaadhaaf wallahi kara deemaaf wanni tokko qophaa'ee leenci dhibba yoo kenname ani isheen irraan qabu maaliif wareegama kafalee uummata kanaaf sagalee ta'aa jira amaarri nama isaaf sagalee ta'uufi waa kan diyaaspooraan waa kannitu nama dhiiga oromootti qoosu wallahi siin jaa dhiiga oromoo warra dhooysu jaalmarree hacaaluu jiyaarra warri kan nuyu jaalmarree jaa nina jaayibe warra kanaatiif deemteen kannitu uummata warra qabdeen kannitu deemtee oromoo rakkoo keessa jirti ammee amaarri mee ammee warra bilisignaatii fi warra sababa xixiqqaa kanaatiitu siyaasaaf kanna malee eenyutu wanta qabata tigiree meelaan amma mee geema qabatu laan hin kan akkasii takka yoo sabaaf hojjete illee yes haa kannu rakkoon qabu kara deemaa kana yoo kanniteef ijoollee sabaaf sagalee taatu leenca dhibballee kannaaf deemaaf oromoon akka sagalee namaa hin taane nama arrabsuuf ani warra geema taphataa sootanii giftaroonni dhiiga oromootti qoosaa jiru ka ummata keenya wal nyaachisuu irratti warra ajendaa baasutti waa kannu kanaatiitu diina oromoo sootan diina ilma namaati wallahi sinja amma mee arra silaa nama hedduu dhufu sibira sababa ajendaa sanii namni adda face amma malayyuu bananii waa'ee fi kaasuu jiran boroo deema nuti eddiraadha way oromoo ko ani kiti oromoo jaan akkaanitti hubadhu oromoo fi yoo dubbattee oromoo jee hay oromoo yoo kan oromoo kaakkaam naa godha oromoo muhamti eddira aboo eddiraa fi oromoo iti nama tokkoo fi nama tokko taphate dhumate bakka what oromoo waa salbattee oromoo narree yoo salbattee arguma nama nakadha Munir da Munir fake gift jechuun maal jechuudha dhiifama ani kana abiyyi Ahmed gaafadhu kana waan akkana isaan beeka fake giftii kana abiyyi masarraa dubbitan ajendaa beeyta hangalamaaniin dubbii jaarsaa tana dhagarra kutanii galarra galanii jansii gale intala san footoo isichi laaleetuman namicha mucaa mubaarik keeja jettan kana furdina isaa laalee mijiyyoon qallootadha namicha guyyoo jihee durube isii gale arrarraa eegalee nama qallaaniin tuffadha jee Mame Jabana magaragaan dhufte welcome boss kaabuttaa dhageetta ani gaafii tana si gaafadhe please jechi kee himmi aayaa wanni ati jettulee naaf fudhatama please waan ani si gaafadhe san nu deebisi mee waa jedhiif waa'ee maaliif sukkuma san maali akkamitti sitti mul'ata amala abiyyi hin beeytu barate namicha tokkoon garree kan inni mana shukkuumaa dhaqee akkana ciibsee shukkuumee boskiitti gallakkisee tokkoon garree boodar ayyee akkasi amallee abiyyi ilaal sidhi aannaan inni si jaale nyaachuu fedhaaree harka hidhan malee hin taane ruutoo nyaachuu fedhaa inni ilaal yeroo hunda si jala dhufeeti ana gaafa inni kasi qaallicha shukkuumee boodarra ugi qaallicha hajee rilaaksii godhu qaallicha boskiitti gallakkisee so stupid wallahi imimmaa san maal jettaan imimmaa san sila akkamitti booya namni jechuun akkamitti booyuu danda'e sila wakiniini wayii aboo makiinaa qabbanan qabne keessa taa'ee lafti sun ni oowwiti bakka san nuti bilziginnaadha inni daawwanne lafti sun waan azaabnichi jala jiru fakkaatti si galee makiinaa keessa taa'ee dhufe namichi barra silaa filima shaarukaan baa wajji dalageetas jaasi mee imimmaan kamtu abiyyi keessaaf bu'ee boquu isaa guddoo sanjiisa boquun isaa gudduun jiidhaan garre dafqa fakkaataa bara obboleessu wanni bari dafqa makiinaa keessaa gabbeeti diraamaa dalagaa ijoollee kaameraa ijoollee isa deeggartu malee kaameraameenif jalaan hin deemu inni waan takka juu dafanii qaa godhanii keessaan erganiif namichi diraamaan biyya bulchu jira diraamaa isaa so ta fake account san irra deebina ammai ta fake Munir Jusan aga fake con mata keenya tan irra deebina amma ummanni keenya
nuti wanni dhufnuuf waa takka isinirraa barbaadu namni waa nu barbaadu jiru wanni koppiliinki sheer godhaa jennuuf akkuma namni nu baay'atuuf malee akka namni arguuf malee waan biroo takka illee miti giiftii isinirraa barbaadu ummanni keenya. Share nu godha yaa. TikTok wanni saayinii san wal daddarba vaayiraliin wal qixxeessa. Feemasa qabaachuu wanni barbaachisu feemasa keessan dallaa itti godhu qabdan itti fayyadamuu qabdan miidiyaa jechuun paawura qaba niikuleera caalaa miidiyaa fayyadama amma addunyaa tanarraa namni nu argu jira jechuudha so yoo arra sagalee ummata kanaa taane sagalee ummata tanaa nama hangoo qabu dhagaa namni irra dammaqee jaa furmaata ummata keessanii godhaa jechuudha tanaaf ummata keessanii furmaata ta'a jedhu warri immoo TikTok irraa way abbaa miskiinaa way haadha miskiinaa way hudduu miskiinaa isin jettaniin kun ummata dalagaati ummata bizinesa irra jiran siigale amma amaara huqqataa tokko laalaniiti arra amaaraa fi oromootu wajjii geema qaba siin jedhan siigale oromoon kun anumarraa tokko an takkaa geema qabadhee hin beeku oromoo amaaraa wajjiis qabadhee hin beeku arra Tigree fi oromoo wajji qabaa jiran Tigricha gogogaa tokko gammoojjii keessaa qabanii fidanii amma maal eegalan eega dubbiin abbaay kaate amaaraa sini dhiisan amaara maaliif dhiisan ji hayyoota keenyaatu as ba'ee amaarri obboleeyyan keenya amaaraa wajjiin ni dalaynaa ni jiraanna jennaan dubbiin amma mizaanni amaaraa kun gabbu'ee jechuu siigalee namni immooshinii takka aara keessan galu yoo amaaraa wajji taphate namni siin aarumma siigalee amma maaltu dhufe ta abbaay tanaa fi ta eeltiraa tanaan wal qabsiisaniiti amma eeltiraa fi ilaal namni dalaga diimaatii wal qabsiisanii eeltiraa fi oromoo wajji taphachuu takka Itoophiyaa wajji taphachuu deema yaa andi yaa Itoophiyaa sau jaanii bara afaan amaaraa kana walitti taphachuu yaanii siin jalsi gale namni kana laala ammoo mee gosa biroo laala gosti biroo dammayxe yoo namni isii waa ta'e paarlamaa warra keessa jirurraa eegalee hanga gartee warra TikTok Facebook irra jirutti sagalee ummata isaaniitii warra ta'uu fi giiftii kenna. Giiftarri warri giiftara kennu kun isin ilmaan Oromooti dammaqa. Nama saba keetii halkanii guyyaa sagalee ta'uu kenni sadaqaa sii ta'a jedhu. Ammaasiis waan giiftara kennitan kana bakka takka kennitanii ummata keessan sanii yoo wahiin bittan takkaa qawwee takkaan nama tokko bittan irra hin jiru. Meerra hin jiru. So bakka takkaa haatanii osoo isin ummata keessanii sagalee taatanii mootummaan kun baaragee akka gaafii teessan deebisu beeytani. Arra nama kuma dhibbaan dhaqanii ilaalanii jiran osoo namni humni dhibbee arra bakka takkaa ummata Harargee kan dhume kanaan sagalee ta'e albaatiif irratti hin fixu biltiqinnaan bakka tetteessu. Saniifuu ummanni keenya dammaqaa deema. Ummanni keessan dhumaa jira. Ummata keenya adda babaasanii jiran Harargee, Arsii, Malloo, Wallaggaa, Maarree jedhanii nama adda hiranii jiran sigale. Namoonni adda hiramtan kun wallaahi tokkotti isin nyaatu ta'a. Arra wanni Harargee dhufe buru Arsii dhufuu ta'e. Wanni Arsii dhufe Wallagga dhufuu ta'e dhawaataan isin nyaachuu ta'a dhawaataan. So saniifuu maal ummata keenya baale riraa barkuma digdamaa ol buqqisuu deemanii qabeenyarraa sababa paartii amma gaafaan adiyyuu san gaafa maddawalaa buusan fuudhanii Boorana jala galchan osoo guutuun keessan kaatanii iyyitanii arra gartee tun hin dhufe wantin kennamtu siigalee gurraa dhaamulee gaafa inni amashideetii wajji mari'atuun amashideetii fi abiyyi gurraa dhaamulee amashideetii kenne jee ol bahee dubbadhee poostillee godhe iskiriinshatillee isinii godhe peejii kiyya jala jira dhayxanii ilaaluu dandeessu. So informishiin ammaas namni wanni fiduuf akka isin gartee jettanii hidhiif nyaattanii ustaniif miti akka hojii jijjiirtan. Informishiinni wanni dhufuuf akka isin hojii jijjiirtan akka isin gartee diina keessan ka adeemu jiruuf qophooytan amma gaafa nuti iccitii tana baafnu osoo warri tulluu guuleetirra jiraatu sun qawwee bitatee waa hundaaniif qopheesse soomaleen dhuftee way lafa fittee araddaa sagalii buqqeemma tulluu guuleetirra araddaa takka keessa ummata meeqaa jira. Kanaaf sagalee ta'uu dhiisaniiti Tigree fi Oromootu wajji geema qabaa siin jedhu. Warra kanatti abiyyi caalaa ka Oromoo fixaa jiru ka Oromoo ficcisiisaa jiru giiftaroota. Warra kana jala yaa'ee waa kennu.
Sigalee Oromoon bakka deemu balaaleffachuu qaba. Ijoolleen amma waatti kennan tun osoo wanni kennan hin jiraanne dhufanii gartee TikTok kanarraa afaan bananii ajandaan barbaadanii jiru. Abbaan fedhe gartee ganda akkanaati jee yoo lafaa ka'e dhimma isaa haa xumuru. Amma dubbiin deemtee warri abbootiin qabeenyaatiin nu dhagayanii uummata gargaaruu eegallaan dubbii maal fidan gartanii murtii guutoo hidhame jechuudha. Baaleeroo beetii fi murtii guutoo gabbaasanii jechuudha. Ajandaa jijjiiruudhaaf. So kana gartee kajalaa dhaabbachuu qabu isin uummata keenyaa jechuudha. Uummanni keenya dammeeyxanii sigalee warra gartee isiniin daldalachuu jiru kana warra isiniin kofoo jijjiirrate kana warra isiniin naggatachuu jiru kana obboleeyyan keenya maallaa kana fooyyetti hin fiddan sigalee hundistii arabaa tana harkisaa madaamiin tun hudduu keessa cafaqaa kun gartee re'ee tana danfii hudduu keessa gassi xuruuraa sigalee diyaaspooraatii osoon sibiila kana harkifnuu sigalee afaaniin rakufaa ilkaan kun nurraa yaa'an maallaa inni kun dhufa sigalee. Ani namni waan isin godhatin beeku namni wallee falaa jiran fakkaate TikTok kanarra sigalee. Nama haadha isaatii $50 erguun itti ulfaattu kaleenca darbuun argan sigalee. Haati isaa halkanii guyyaa ilma kiyyannaan dubbattanii jettee asin nubbuuchu. Kan abbaan isaa asin bu'u. Kan obboleessi isaa waan fuudhuun dhabee sigalee dhala gudeedayanii mana hidhaa jiru fa'aa jira kasii giiftara kennu sigalee. Waan fuudhuun dhabee michiyyuma karaa deemtu guyyaa salaasaatti darbe. Polisaan keessaa buusisan qawweetti qabanii baase keessaa jira. So obboleessi hidha jirachi. Inni asii giiftara jira. Sheekaabii kiyyaa. Okay. Warra bultii diigallee itti dabale warra bultii diigallee sababa gartee waan kanaas keessa. So akkasii jabaadhaa dhawaataan itti deddeebinaati. Hayyee ati dubbadhu jamsi. Wanni jedhuu barbaade galatoomi kaabe bakka tamma uummata adda qoodanii waliin naqan jette kanatti guyyaa dheengaddaa Thursday wanta hamad dalagame uummata keenya kariiraa irratti waan seenaa irratti hin dagatamne uummata waan paarkii biyyoolessa gaarreen baaleetii wal qabsiisanii yuuniskootu buqqisaa jedhanii bulchaan godinaa bulchaan aanaa maanguddoonni gandaa warri gandaa kaadiroonni hattoonni lafa gobbaa bakka duwwaa shanii jedhamu lafa qonnaan bulaan midhaan facaafatee irraa qabu obboleessa kiyya kan biqilaan ol bahee jiru kana ummata kaan buqqisanii isaanii ammoo kaaree 40 asirra jiraadha jedhanii ummata keenya ganda keenyaa buqqisaniitiin kun bari qonnaan bulaan midhaan facaafatee ilmaan isaa jiraachifachuu fi ilmaan isaa nyaachifachuuf eeggata midhaan kun naagaa jedhee jarri kaan buqqisanii kaan qabeenya isaa irraa buqqisanii kana waan godhu nutu beekaa maaltu sin ga'e isinuu guddaa irraa buqqaatanii jedhanii bar ummanni kun maatiidha obboleessa kiyya. Dalagaan ummata kanaa obboleessoo dalagaa hin taane dalagaa waan rabbi biratti illee fudhatama hin qabne wallahi billahi ani ummata akkanaa argeetiin hin beeku. So wanta akkanaa kana deemaa jira biyya keessatti obboleessoo hawaasni kuni waggaa tokkoof gadi bahee iyyaa ture. Oromoon as gubbaadha akkuma reefi dubbatan bakka birii oolti malee sagalee ummata kanaa namni dhagayu hin jiru. Osoo ummanni kuniyyuu nama 20 keessaa nama 1,162 wanni waldaa ijaaradhaa jedhanii nama keessaa guuranii goobba geessanii dheengadda guyyaa kaleessa malee dheengadda jiru Thursday agartanii jira ibsa communication aanaa gobbaa baase baalee baase. So waan kana wanni godhaniif ummata waliin naquuf ummata qotateetiin irra jiru kaan fuudhanii irra galchan asirra galchan jedhanii ummata waliin naqu jiran jechuudha. Uummanni kun amma boru warra gadi bahee qawwee shuubee waliin kaawwee jechuudha. Namni qabee ati mana kan kee keessaa si baasanii mana nama birii yoo sirra qubsiisan atummaan kan kun akkam taate manuma kireeffattu kana keessaa yoo gadi baasanii kan birii odoo kiraa ati keessaa qabdi irra galisiin jiran akkam taate. So akkana godhaa jira jechuudha. Uummata kaan arsiif baale jedhanii asiin kaan ammoo arsiif harargee jedhanii jimmaa bolla namni isaa walitti naqaa hin jiru uummanni kun. Kanuma isin jechuu fi dalagaarra jira isin deebi'aa haasayaa lama shanii maali hiriyaa kan kee fa'aa miti akka godheen beekta maal ajala deemtee jamaal godhii jedhu.
لا لا سنك أنكر فينا يسكننا داني كافرنا لا ما سيتن أما كم جمال جدي بيت ومثل لمشان نولار كيس لمشان نولار كيس لما إرسين كرسي ناموتهم ما تسنيك نجدني روتي مني لفت سان تسنيك نجدني سوني لفت كوتي بولاتي وتي أبال لفت سني كوتاتيو مدام بهفي إيجا تشاجرا وسو أغرتي تنيمين أما سلاك سيرتي lafa biraa taabbaa hin qabne lafa mootummaa yookiin lafa uummata saniif mijjatu laalanii qorannoo gaggeessanii irra qubsiisu mala malee lafa sinii argina jedhanii lafa qotee bulaa osoo hin gaafatin kaan dirqiin buqqisanii dirqiin lafa qotee bulaan midhaan irraa qaburra uummata isa qubsiisuu deema jechuudha dubbileessu. Waa meeqa miidhaa jiran laal. Uummanni kun duuba walitti diinata lafa teenya irra qubattan jedhee uummanni Oromoo kun walitti afaan deebi'uu malan takka ammoo murna wahii buqqisanii rira keessaan uummata murtaa'aa nama murtaa'aa walitti qabanii akka uummata saniin agartee wal dhaban yookiin afaan taasisanii dirqiidhaan uummata kana dhiibanii buqqaasu waan hin taane deemaa jira. Hedduu waan gara nama nyaatu wallaahi kana keessa ba'uuf ammoo tokkummaa keessatti barbaachisaa. Durataa bilisiginnaa kana nu galchaa gaa maali? Islama shan kana. Kwaabi dhagaa jirtu san sagalee keenya dhageessu. Nin dhagaa. Kabuta. Maal keessa jiraa? Lama shan harkisiin jeeman. Waa keessa jiru lama shanii. Nothing lama shan PPR never. Deeggaraa dhabar nama firraa deeggaraa nama aangoo qabu. Nama wal jijjiiraati rakkoo haala biyya keessaa namoota garaagaraa gaafadha. Waalaikum salaam ayyuu sagalee ulfaasee ayyuu. Nageettanii akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu? Nagaa ati oofigaa jetta nagaa jennee bira jaalo. Baga jiraattan waan gaarii irraa haasaa turtanii Jamaalis hundi keessanuu waan bareeda irraa haasaa turtanii garuu jira keenya dhugaa dubbachuudhaaf uummata keenya kan cinaaksanii har'as lola hamad deemaa jira. Lubbuun namaa lafa san irraa dhabamaa jirti. Uummata lafa san irraa buqqisaa jiranii. Rakkoon garaacha biyyattii sanitti deemaa jirtu hedduu nama gaddisiisaa waan amma deemamaa jiru kanarratti uummata keenya kana akkamitti bira dhaabachuun danda'ama keessattuu daasuuraan biyya alaa jiru kana waan jedhu waan akka nama tokkootti kaasuun barbaada. Dhugaadha uummata keenya kan baalee kammaan kana irraa buqqisaa jiran kana waan kaadireen fi bilisiginnaan itti qindooftee halkanii guyyaa irratti hojjettee nagaa uummata san dhoowwuudhaaf akka uummanni sun agartee qawwee kaasee biyya san keessatti rakkoon dhufuuf wanni sun hojjetamaa ture jechuudha. Beekamaadha. Isin galee. Kanaaf uummata kana eessan cabsinaa waan jedhu irraa kaasuudhaan nagaa uummata san dhoowwuudhaaf lafa san barbaadan malee lafta agartee UNESCO wayii ka agartee biyya san barbaaddu wayii hin jirtu jechuudha. UNESCO yeroo hunda lafa Oromoo qofa maaliif barbaaddi? Rakkoo UNESCOon lafa biraan barbaanneef kasiin lafa Oromoo qofa barbaadduuf maal? Federaala wanni jedhamu kun lafa Oromoo qofa barbaada. Bakki kun bakka federaalaati. Bakki kun bakka maali? Magaalaa kana federaala qabu. UNESCO kennamte bakka tana UNESCOon dhaabbata gartee seenaa hambaa addunyaa galmeessu malee nama lafa namaa fudhatu miti. Laftii gartee wantaaf kennamte Arab Emireetiif kennamte. Bishooftuun kennamtee jirti. Gaafa isaan kennaniin anadaa zinnaash gurguratti jee barreessan. Bara waan kana hunda osoon isin hojittinii kaminni barreessuu turre uummanni keenya osoo amaara taatee beeka informeeshina san fudhatanii irratti dalagan. Uummanni keenya bakka alaa ishee argodhee hidhii tuttuutee bira kute. Hoggiitti dhuftee iyyasii gala. Mee maal gootame? Cinaassan har'a dhumu jirtu tana waggaa duraan dubbachuu ture sii galee. Qopheessu jiranii uummanni keenyaaf qopheessaa mootummaan isin eeggattan hin jirtu. Ilma keenyaaf biyya bulcha. Ijoollee teenyaatu raayyaa ittisarra jira. Maarree muummicha ministeerarra jira siin jedha. Isin warra waa dhabee maarree ta'e miti. Haa nuti warra waa dhabe. Har'a ifiifuu ilmoo dhabu jiranii jedhu. Namni keenya dursa informeeshina oggee kennituuf wal dhagayuudha. Amma informeeshina kiyya guyya lamaa fi sadii yoo dhufte dhugaadhaa dhageeffattee gana hojii jijjiirtee if qopheessiin siin jechuu jira malee baran waa takka isin naa kennaa jechaan jiru. So uummanni keenya informeeshina
hojii jijjiiruu irratti dadhabina guddaa argisiisaa jira. Mee peejuma kiyya kana yeroo fudhadhaa hayyuu Oromoo isin guutumme yeroo fudhadhaa peejii kiyya kana jala deemi ilaali. Guyyaan an waa'ee Cinaasan dubbadde, guyyaan an waa'ee Dirridawaa dubbadde, guyyaan an waa'ee Tulluu Gulee dubbadde, guyyaan an waa'ee Baabbilee dubbadde, guyyaan an waa'ee Gurraa Dhaamolee dubbadde, guyyaan an waa'ee Madda Walaabuu dubbadde, guyyaa akkas teessee adda. So akkam gootameen gaddeebinee lollamoo akkam godhan. Uummanni keenyammaa gartee namni inni goota jeeni jala oolu ijoollee kalbaashaa xarqaashaa gartee har'a huccuu giiftiidhaan huccuu jijjiirratti tana jala oolan. Tosaniifuu uummata keenya dammeessuu irratti fokus goone uummata kana akkamiin baraarra. Uummanni keenya dhumaa jira soomalee fixaa jira. Amma kaleessa Cinaasanii dawwalee hoggii nuti qawwee hanga dhodhooyifanneen firraa ittisuu eegallu raayyaan ittisaa karasanii dhufeen beeynu jansi. Dachii guutee dhukkeen irraa kaasee jira. Raayyaan ittisaa hagaafa araddaan sagal buqqaatu ummata san dhufeen baraariniitu eega Oromoon dhukkee irraa kaasuu eegalte karasanii bu'ee sigal. So namni keenya ayironnoo gaa waan taaniif. Galatoomii hojiin hojjette keessaa tokko kan buttaa amma kutaa kudhanii hafe kutaan amma akka Harargeetti ibsa jennuu baafamee jira. Nama geema taphatuuf namni giftii kennu dhiiga uummata Oromootti qoosaa jira jennee dabarsinee har'a namni tokko ifa ilmi takka hin kennine kun injifannoo guddaadha. Wallahi Amir That's good. Okay, Amir haala biyyarraa fuudhaa deeman. Haasawaa bakka ani isin jalaa buuna haasawaa bakka. Amir yaada bareedaadha. Yaada uggii namni yaada fixatu duratti wanta godina yaada fixutti dhiisa. Fitaddeetiin jira rakkoon qabu. Ani jala kaayatiin taaptaap godha nama jala jiraate rakkoon qabuuti ani faamiliidha rakkoon qabu. Taaptaap godha. Yaada kee fixadhu. Okay, ala kulli haal injifannoon takko eegalte jechuu qabuudha. Argeen akka ililii takka on kan inni arrayi injifannu dura waliin dhageenye arra akka Oromoo argetti iftarri namni kanneen jiru amma booda diina keenya namni asoo Oromoon dhumtu ummata sagalee namaa hin taaneef keessaafu ummata sagalee namaa hin taane silaa guyyum torbaanuma tokko iftarri qatti godhee namuma waa dubbatuuf kanne isaan dirqamanii garaa isaaniitiif sagalee ta'an jechuudha. Garaa isaaniitiif illee ta'an dhufanii mana bananii wal dorgomanii ummata isaaniitiif sagalee ta'an. Akka ummata kanaaf sagalee kan taane godhaa jiru nama arrabsuuf filee warra giftii kannaa jiru. Amma duulli keenya liyyuu haayilii naannoo Somaalee yookaan warra Dhaamoleetii fi Maddaa fi Ceenaqsaa irratti lola banee osoo hin taane warra nam arrabsu warra kutaadhaan fi amantaan nama buusu giftii kan nurratti giftara dulli keenya ifatti walitti baana jechuudha. Kisha kiyyaame hin jiru wanni akkasii. Dhiira ta'eeti kan akkasitti adda baheeti. Kana walitti olii gallee jirra itti fufaa galatooma tara soradha. Ayya galatooma haasaa babbareedaa. Taaptaapni godha. Kaapling taaptaap godha. Itti ufi ijabana. Amma wanni muniidhaa seekuun beeki qulfiidha siigalee qulfii yaati sakkii waan nuti barbaadu. Giiftarri kunis yoo ilmaan Oromoo ta'an siigalee warra gartee uummata jecha ajandaa uumee gandummaan nama qoodee akka Oromoon sagalee waliin taane godhee akka Oromoon gama baatee hayyoota Oromoo ka sagalee namaa ta'u irra bobbaatu warri godhaa jiru warra kanaa jechuudha. Siigalee ambitii bakkatti wal mari'attu qabdi nuti gartee wal mari'achuufu gartee gowwootuma kana mataa dhaqqabuu dadhabnee jechuudha. Hayyoonni guutuun afeeranii wajji haasawanii wanti maallaqa bartee waan nama dhaga'uu miti jechuudha. Siigalee sosaniifuu uummanni keenya nuti ciniinnannee gartee waan kana irra duullee gartee amma ijoolleen biyya Arabaatis dammaquu qabdi jechuudha. Siigalee sagalee nuu ta'a abbaa miskiinaati
maal sagalee isinii ta'a hudduu teessan tan poostii isin godhan fuudhaniiti gartee tanaan feemasa ta'anii sigale isin qaaneessanii nama meeqa afeeranii sigale hasin dhagayin hunda si dhageessisanii kanaas sagalee sii ta'uudha hay waa'ee huddurraa haasa'u tana nurraa dhaabaa jenne keessaan nama hundatti erginee dirqiin dhaabsifnee misi galee hudduun horee yoon tala takka hudduun baate kaan horeen isaan si galee akka waan isin dhimmamanii bari isii wanta ta'uudha soo namni keenya dammayxanii si galee iflaalu nama hudduu teessaniin feemasa ta'e hunda si goota keenya jettanii osoon gartee diinni hudduu teessan ol gara isin galchuu kana jala yaa'uun gartee isiniifillee salphinaa namni isinii koflaa jira isin ajaa'ibaa jira guyyuu sababu waa ta'uu hin qabnu si galee boochisuu qabna si galee nama firraa dhoorkuu qabna jaaramuu qabna barra wanti itti aanaa muummicha ministeera namichi fiinjuu bar qoma dhawateeti abiyyi bira taa'ee barra amaarri bar bakka jirutti hidhachuu qaba jee amaara hidhachiisee barra si galee nuti hoo maaliin dhaadda si galee hidhachuu qabna jennee yoo nama keenya hidhachiisuu baana namni nama qawwee hin qabne hin kabaju si galee usaniifuu kana gartee duula keessa deebiin qabne rabbannee gartee firraa dhaabsisuun dirqama akka amaarri firraa dhaabsisanitti si galee itti fufa. Thank you. Fayyaa ta'e. Hayyuu siif kenna wanni kun laal jara kenna dirqama wanni kun godhamuu qabdi. Waan kana ijjannoo kana fudhannee waan amma girkaasi kana duula kanatti makamnee nuti namoota agartee akka hin taane fi waanuma fedhelleen ta'u arrabsoo adda addaatiin feemas ta'e. Kan namoota ijoollee waliin qabatee bira taa'u. Kan uummata Oromoo sagalee dho'isaa jiru. Kan Oromoon agartee akka rakkoon Oromoo hin baane sagalee uummata Oromoo ukkaamsaa jiru kana madda galii isaanii gogsuudha walii galatti baqa. Madda galii isaanii gogsuudhaaf namoota giiftii kennan yoo dhugumaan Oromoo ta'anii Oromoof qaban. Oromoo irra cinaaksanitti barra. Somaaleen mukarra raaftee haadan ol hiitee nama afur irra raasanii akkasitti ajjeessan viidiyoo deemaa jiru yoo garta. Kaan dudde duwwatti hidhanii cafaqaa jiran. Kaan ajjeesaa jiran. Yoo kanaaf rifatte giiftarri Oromoo tokko yoo kanaaf rifatte Oromoo dhumaa jirtuuf yoo kan rifattu taate koonii takka filaaworii takka kan kennine jennee dhaamsa dabarsuu duula akkanaa kana geggeessuu qabna wanni kun agartee waan ta'uu qabu tarkaanfii jennoo kana fudhachuu qabna wal deeggaruu qabna jedha hayyuu fudhadhu. Hedduu galatooma borirraa kaasee labsinni darbu natti fakkaataa sooshaal miidiyaan guutuun uummata jinaaksan waan jedhu paanariin ni dalagamaa yoo rabbi warra sannu godhe jechuudha keessa waan kanarratti agartee haasaa jirra bakka hundatti idil addunyaa irraa darbee jira waan baay'ee hedduu nama gammachiisu jechuudha isinii galee kanaaf gaafa cinaaksan uummanni cinaaksan dhumatu uummanni baalee akka dhumatuuf deemu akka uummanni baalee akkasirra raafamee ajjeefamuuf deemu ifittimii jechuudha ati dhalataan baalee adda yoo ati uummata cinaaksan bira dhaabattee isaaniif sagalee taate burganama ka sagalee sii ta'u uummata cinaaksan ta'uusaa akkasitti birmatu uummata cinaaksan ta'uusaa hubadhuu isin jechuu barbaada. Boolla ganda irratti fakkeenya lafeen boolla gandaa madda walaabuutti irratti cabxe ilmaan hargee akkasii wajjin jirtus beekii jechuudha warri naannoo isin dhalatte akka kiyyaa jechuudha akka keetii jaalalloo ni beektaa jechuudha. Sigaluma sin jedhe. Kanaaf nuti diinni kenna diina biraa hin qabnu. Diinni kenna guddaan mootummaan manguurra jiruu fi warra lafa sanirraa nu buqqisaa jiru diinoti kenna uummata kana jechuudha. Inni lammaffaadha giiftara Oromoo yeroo inni du'aa jiru nama agartee biyya biraa keessa taa'ee naanna'ee geemii qabatee sigalee geemii qabatee taphatee giiftara agartee walitti qabatee uummata Oromoo kanarratti agartee qoosu kana itti xiyyeeffachuu qabda jechuudha akka nama tokkootti abbaan fedhe garuu an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mucaa jaalibsaa jedhamu san gaafa uummanni Oromoo walitti bu'aa ture gaafa uummata argee kanaaf mana irsii walitti bu'aa ture baay'een itti aaraa ture garuu tarkaanfiin inni asirratti fudhatee yeroo duraatiif sagalee ol fudhatee mee dhiirti mubaarak musammaatii geema kanarratti ilmi hargee ta'ee kennu anni ilaalaa jedhe Oromoo iyyuu ta'ee namachi jira saantima takka kennu guyyaa qiyaamatti irraan buunuu jedhe jechuudha nuuf isaan Israa'el jedheeti dhaadate jechuudha dhaadannoon ni godhe san arra nama 130 wayimu 40 wayitu taa'ee ilaalaa ture intalti 20 qofa namni 20 si ilaalu injifatte jechuudha daqiiqa takka keessatti jechuudha sigalee
mubarak musammaa warri irra inni akkasi bira taa'e ijoolleen irra isa bira taa'eef gama gamana taa'u sun warra gaafa inni dhugaa rabbi dubbachuu waan kana dubbachuun dirqama jechuudha. Gaafa uummanni kenna sirkaa buqqa'u uummata san gargaaru harree gargaaru wayya mubarak musammaati warra jedhe ijoollee sirkattu harra isa kabbabee bakka san taa'aa ture jechuudha. Baay'een na gaddisiise jechuudha wanni sun. Natti dhagahame jechuudha. Giiftara kan isaanii kennaa ture isaan sanii jechuudha. Kan inni akkas godhaa ture jechuudha. Ijoollee har'a fakkeenya suudarbiyaa kana wal fichisiisaa turte hangafi isa jechuudha. Qabataman hangafi ijoollee gadi baatee dubbachaa turte dheen gadda gaafa isaan wal dhaban. Jara kee si galee walirratti qoosuun hin barbaachisu. Kanaaf diina keessanis beeka Oromoo. Diinni keessa eenyu akka inni ta'es beekuu qabdanii jechuudha. Isinii galee diyaaspoora kana keessa galee diinni keessan kan isin wal fichisiisaa ture ilmaan abbaa tokko bakka lama addaan fichisiisaa kan ture eenyu akka ta'e sirriitti beekuu qabdan jechuudha. Kanaaf giiftara kamuu kan yeroo Oromoon cabxe nama dhuunfaa qallabu kamuu dura dhaabbattanii ati diina ilmaan saba kanaati jettanii itti himuun dirqama jechuudha. Wallahi billahi. Kana irraa duubatti hin deebina. Kan lammataan malee waa'ee cinaaksan kana haga uummanni cinaaksan nagaa argatutti haga uummanni sun bakka fitti deebutti gargaarsan sagalee isaanii ta'uudhaan waan hundaan uummata kana bira dhaabbachuun dirqama. Nuti uummanni baalee hararqi bakka hundaan cabsitee miidhuudhaaf deemaa jirti. Bilisiginnaan ammoo kana keessatti nagaa argachuudhaaf deemaa jirti jechuudha. Gaafa uummanni kun mataa isaaniitiin walitti gattaa'ee uummanni Sumaalee uummata kana fiixa isii nagaa argatti jechuudha gaafa sana. Gaafa wanni kun dabartee booda nagaa buusan jedhanii bakka san dhufan jechuudha. Eegaliyyuu ayidiin nama kenna lafarraa du'u. Kanaaf waan kanaaf qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Wal bira dhaabbannee akka saagunuun jaa ulfaadhaan raawwayan. Alta carana kenime. Waa irratti hin dabalaa fi dubbii takkaan asirratti waan amma daangaa kanarratti kan dhuma takko. Anaafatti takko maati yaadni keenya. Yeroo na walii kennitanii ilaali tarkuma fudhattanii ijabana sakandii takka. Waati hayyee. Sakandii. Yeroo ijibbaanni kiyya qoy sakandii takko wanni hayyuun jeeratti waa dabalaaf warri isa marsee waan nuti isaa dubbatee fi warri isa marsee akkasi dhiichisu san hundi isaanii jechuu hin danda'u. Irra caalaan hattuu ijoollee biyyaa araba hataa jirtu. Naasitti dubbiin kurfiin. Hattoota nama tokkorraa riyaala 10,000 maallaqa Itoophiyaa isaa baqaqsee sharafame. Nama 520 faayila na bira jira. Shamara 520 faayila takka qofaa. Irra caalaan isaanii hattoota. Akka isaan hin saaxillee akkasiin marsanii feemasa warri wanta jaan hattoota beekadhaa. Kana quba qabaadhaa kanaan jiru barbaade. Mee takka gadi bee haa dubbatu. Anaatutu deebisaa kannaaf. Abalurraa nama tokko nam sadiini nama 500 irraa maallaqa hatan. Hawaala qubii maal jaanii. Feemasa hunda warri giftara kannus isaanii anaa gadi bee saaxilaanarraa jalqabee. Akkasii quba qabaadhaa jibbaa satti fudhiifamaa. Yaa daqiiqaa waa'ee daangaa kanarratti wal qabatee rakkoo deemaa jiru akka informeeshinii garaagaraa illee jirutti waatu jira. Fakkeenyaaf amma Sumaalee fi Oromootu gara daangarraan jiru gara Harargeetiinis haa ta'u gara Baalee gara Gujii Booranaatiinis haa ta'u wal dhawaa jira jedhee namni yeroo baay'ee waan kana fudhata. Kan wal dhawaa jiru Oromoodha. Dhugaa isinitti hima. Akkamitti jechuu dandeetta? Tokkoffaa mootummaan warroota daangarra jiru kana 100% quban qabu. Warra daangarra jiru quba qabu mootummaan Sumaalee warroota keessodhaa ka seentraalii biyya keessa jiran san dhiisee warra daangaa uummata isaa karakkataa daangaa Oromiyaarra jiran akkasuma uummanni kun waliin akka jiraatu nu beekta daangarratti isaan kana quba qaba. Fakkeenyaaf gara bishaaniitiin ta'e gara deeggarsa waan akka gargaarsa nyaataatiinis ta'e even mootummaan naannoo kennayyuu gara sirraan osoo hin taane kan inni gargaarsa ergu mootummaa. Uummanni harka kennu ofillee fedhii qabu they will never gonna give up. Kennuufillee hin deeman takka jedha. Bakkitti irratti walii galuu qabnu akkuma atilleen tuuttee kaabilleen tuqe yeroo uummanni keenya Somaalee mo'achuu deemu raayyaa ittisa biyyaa kan fidee uummata keenya irraa cabsee deebisu mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa. Warri kun Somaaleen akka dhawamtu hin barbaadu. Maaliif daldala siyaasaati wanni kun? Isaaniif daldala.
Somaaliif Oromoon achirratti walitti bu'iinsi yeroo adda addaatti uumamuuni kun agartee isaaniif umrii dheerinna nageenya akka uumamu barbaadan daangaa kanarratti neebar hin fedhan. Ka kana godhaa jiru har'a mootummaa silaas maqaadhaa kan namni Oromoo bulchaa jiru. Dhugaadha Oromoodha. Inni ammoo Oromoof hin dalagu siyaasa isaatiif sirna isaatiif dalagaa jira. Namichi ammoo gubbarraa ajajatti dabarsa quba qaba. Waan deemaa jiru kana hundaa isaan tahamaa beekadhaa jira kenna. Wanni tahamaa jiru gara Harargeetiin daangaa Baalee kana Abiyyi Ahmadiin dabarsanii kan akka Somaaleen aanota 14 15 labsattu ajaja dabarse Abiyyi Ahmad jechuudha. So ajajni gubbarraa tahaa akkasiin beekuu qabna. Uummanni keenya ammoo deeggarsaa fi sagalee dhabe malee uummanni kun uummata agartee muuxannoo lolaa qabu, dandeettii qabu, lafa isaan irratti wareegamu, borilleef, iftaanilleef yoomuu lafa isaan irratti wareegamanii dhiigan tiksuu barbaadan malee uummata agartee kennuu lafa dabarsee kennuu. Uummata agartee garaa uummanni keenya waggaa 34 jala jira barka Baalee barsiin jedhan wanni nu feenu jedhan. Wanni nu feenu nyaataa miti jechaa jiran uummanni kun. Allah lafa beeku sitti mana dhagayan. Eriyaa ammaatti kallattii ati beeytutu jira. Fakkeenyaaf amma ani nama biyya keessa taa'ee riisarchii dalagee fakkeenyaaf yoo fudhattu taate gara adi araagaa yoo fudhatte fakkeenyaaf nama argatabiin miyoo naannoo kanarratti investimentii wanni dalagee jira riisarch yeroo biyya keessa jirutti jechuudha. Waan kanarratti yeroo san argata barra eenyu jala jirti jettee gaafachuu dandeenya. Achin deebitee gurraadhaa moolee harda eenyu jala jirti jechuu dandeenya. Uummanni takka ofii kennanne hayyuullee quba qabaa ilaal uummanni gammoojjii kuni miidhamuurra wal taanaa bare ilaale jibbaati miidhamuurra wal taanaa. Jechi si mormuu fi miti ibsa sii godhuu qofa barbaadeeti yan. Achin deebii haroo dibbee akkasuma gurraadhaa moolee jibri jala kanaa siin ol kuttee haga raayituutitti harda eenyu jala jirti jettee yoo kana gaati as dhuftee haroo dumaan haga duuyti aduu magaalaan haroo dumaan bakkitee loon dhaabatu bakkitee namni gabaa wanti gurguratu dabarsee kennaa jira ree nu qaamni lafa tana kennaa jira. Kana siin jedhee bar laalamu uummanni jaalatee osoo hin taane uummata kana irratti dhiibbaa godhee akka isaan garas jala galchuu barbaadu mootummaadhaan siin jechaa jiran. Mootummaatu agartee fedhii waan kana siyaasa isaatti daldaluu godhaa jira malee. Riyaalitii walitti dubbannaa bara. Riyaalitii walitti dubbanna. Mootummaadha. Waan sitti himuu barbaade kana dhageeffadhu gadi qabadha. Fudhadha bara. Uummanni jaalalan qabu waggaa haga ammallee uummanni lolachuu barbaada garuu. Yeroo takka nama tirannaa jiru kanaa kenname nama bakka nan beekuru takka irraa seenu. Ayyee nama intarneetii laafaatee afuratu. Naatu wallachuu barbaadaa dhiifama isin eeggataa. Tirannaa kanaa kennaa waan kana informeeshinii sirrii keessa beeku. Bakka inni jiru dubbachuu barbaada. Saati bakka warra nuti intarneeta qabnaa itti buuf tirannaa. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata rabbii itti buufime. Haasawa keessan dhaggeeffachaan ture jalqabumarra. Waan kana beektu dhimmi kun dhimma uummataa hundaati beektu rakkoo nama jiru kun abbaa rakkoo beekuudha hundarra immoo beekta dhukkuba tokko dhukkubsatte dawaa argachuudhaaf dura dhukkubni maal akka ta'e beekuudha. Isin warri afaan garaa garaa beeknu keessattuu afaan Ingiliffaa afaan Sumaalee warri beektanii uummata Sumaalee fi uummata Oromoo irratti hojjechuu qabdu. Lubbuu arrabaa qofa osoo hin taane gara fuulduraatti gidduu saba kana lameenitti akka balaan biraa hin uumamne kan kana godhaa jiru already hooggantoota biltsiginnaati. Hooggantoonni biltsiginnaa immoo wal dhabdee uummataa keessaa firii umurii dheereffatu. Uummanni kun immoo uummanni Oromootii fi uummanni Sumaalee immoo uummata wal fuudhee boordara irratti walitti waliin jiraatudha. Rakkoon siyaasaa duris ni jira arrallee ni jira. Kana kan uumaa jiru warra siyaasa taphatudha. Uummata kana gidduutti akka dhiigni uumamu jarri sanatti fayyadamanii umurii aangoo jedhaa dheereffachuudha jecha. Kanaafuu maalinni uummataaf uummata irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane hayyootni gama lameenii hayyootni Oromoodha. Hayyootni Sumaaleedha. Waan irra deemaa jiru kana ni beeku. Sumaalonnis wanni kun kan jiraa hin taane ni beeku. Hunda caalaa immoo dubbiin kun siyaasaaf akka ta'e boriitu saba lameen gidduutti wal dhabdee akka uumu hubannoo kennuudhaaf hin jedhaan akka yaada kiyyaatti.
arrattoo uummata miidhamaa jiruuf birmachuun Oromoo guutuu kakaasuudhaaf rakkoo amma deemaa jiru immoo afaan keenyaan waamicha taasisuun uummanni Oromoo dammaqee waan kana hubannoo akka godhatu gochuun immoo dirqama dargaggoota Oromoo maraati, dirqama hayyoota Oromoo maraati. Kanaan alatti waan geessee sabaa fi saba warra rukuchiisu ni mo'annaan cabsuu dandeenya. Garuu immoo maalinni uummata tokko bakka Sumaalee fi Oromoon ilmaan kuushii akkuma warri kaabaa walirratti daaman silaa tokko taanee jabaannee uummata ta'uu qabutiyyuu beektaa tapha siyaasaatiin ofiif wal fixaa jechaadha. Lafa keenya illee kan dabarsee kennaaru hamba miti. Nama maqaa Oromoo himatu, nama ani mootummaa Oromooti jedhu yeroo ibsa tokko hin baasne yeroo boordarri citee kennamu jechaadha. Guutuu Itoophiyaa immoo kan hoogganu namaan Oromoodha jedhu paartii tokkoon hoogganama waan ta'eef xiyyeeffannoon keenya osoo kanarratti ta'een jedhama. Kanarratti osoo hojjenneen jedha galatooma. Thank you, galatoomi. Umaru fudhadhu ammati. Ayyee galatooma ulfaadha. Yaada bareedaa, yaada bilchaataa. Yaamni namni dubbatu yaada gaarii. Namni yoo namarraa fudhachuu dide malee akkuma jedhame naannoon daangaa Sumaalee irraa ka'ee Harargeen maal keessa akka jirtu nama maraafuu gaafii miti kuni. Kalee dubartii ji'a 9 ulfa daa'imman lama waliin ka ajjeesan Orruu isii keessatti naannoo Harargee keessatti achirraa amma kunoo yoo dhageettan nun jedhaartanii nama fannisanii ajjeesan ka jedhaartaniyyuu akkasumas naannoo uummata Harargee ka buqqa'ee dheengadda faannoon lafarra argitee buqqiftee ammallee itti deebitee lola irra kaaftee warra isa bira dhaqee jaraayyuu gargaarsaaf dhaqee hidhanii maqaana balleessuuf ay dhuftan jedhee bulchiinsi naannoo sanii uummata san qabee karatti haga amma uumman sunidhaa keessa jiraa jedhanii uummata saniifuu sagalee ta'uu qabna. Kan maalii fi dhumuu didee maadha hidhanii gargaartan ka jedhu. Kana Oromoo walirra cadhisee walirra laalee likkii nu arganii bakka maratti haati teennaaf abbaan keennaa daa'imman keenya yataamaan abbaa faati irraa dhumte badhee teettee ammallee dhumaa jirti ammallee baraa fi badhee teettee booyaarti jechuudha. Daangaan Oromoo fi Oromiyaa maal jedhamu kun tokko nagaan qabu naannoo Amaaraa asiin kaatti ergan faannoo kun nama maraafuu gaafii miti. Daka jala kanaanii naannoo buleeyyan teennaa mana lakkooftu san achiin haga Harargee ol dhaabatee Baale guutuu Sumaalee itti erganii buqqisaa jiranii kana kan ergaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa ta'u kuni eenyumaafuu gaafiillee miti walillee naman gaafachiisu yoo warra achi keessa taa'ee jira dibbee dhayu ta'e malee faarsee bulaa jedhan san yoo ta'e malee kun dhibbaan dhibbatti namni uummata keenya buqqisiisaa jiru mootummaa naannoo hundaan kutaa hundaan asiin gaafa kaane naannoon Arsii lixaa haga waggaa 3 har'aa naannoon haga ammaatitti sababa waraanaatiin buqqisanii sharaa jala jirtu jira. Akkasuma yoo gaggara galle naannoo Baalee keessa yoo ol deebine mataa kaan gammuranii kaan ol muranii kaan Sumaalee gammuranii kaan asiin achi muranii naannoo riraa irraa yoo fudhanne ganda isaan jalatti aanu ganda torba itti aansanii ammas ka'aa jedhanii ni jiran kanuma waan haarawaa isin dabarsee bu'uu barbaada nama maraa gurra haa buutu jechuu barbaadeetu. Warra argitee daangaa lolli Sumaaleef Amaaraa hin dhaqqabnes Araba gurguratanii warra paarkii jedhan gaara saannatee kana mulu gandoota maqaa isinii dhaya ka'aa asirraa jedhanii dirqama guutuu irra fudhatanii irra jiran. Karriraa waa'ee bosonaa fi paarkii wal qabsiisanii gara baddaa gadaanuu akkuma namni martuu beeku uma namni beeku kitaaba shayni daawaa namaa godha maalii fi kan beeyne illee ka beekullee ka akka dhagayee addaan baafatuuf jecha gara bosona gadaanuu faranji gurguratanii gaara olaanuu kana namni martuun beekaa Araba gurguratanii ummata keenyaa dararaa guddaa amma addaan ummata qoodanii gara ka'insaatii fi hidheensaan itti seenanii riraa waggaa 2 kaasirraa ijoolleen teennayyaa turte amma gara buqqisiinsaatii fi gara kaasinsaa oorruu namaa fidanii kennanii akkuma dura obboleeyyan kiyya jette ummata sanillee wal nyaachisuuf laal warra daangaan Sumaalee wal dhaqqabee wal lol dubbina namarra deebi'ee fi waan namni dubbate silaarra deebi'uun qabu akka duratti jaalalloo fi Jamaal Mo'eennu dubbate oorruu namaa fidanii wanti oorruu namni facaafatu ka isaa irraa buqqisanii ka inni facaafate irraa kaanin naqaniif maali daangaan gadiin Sumaaleen dhaqqabdee hin loltu
asin karaa hamaa naannoo shawaa ba'aa shawaa lixaa maarree jedhan kana walloo follaggaa kana akka faannoon hin dhaqqabdu garaacha kana maal goona ummata lamaa walirra kakaafna jedhanii oorruu kaan qotate bineensaaf dhiisanii oorruu kun qotate kaaniif fidanii kennuun maal akka ta'e gaafii namaaf hin ta'u kuni ifaa bilisa waloraanaa achirratti ijoolleen boroo isheen garbuusanii ga'ee yookaan oorruu an facaafadhe maal jettee irra deemta ati namaa miti maal jettee sharaa irra hidhatta yoo jedhan borga nama namni kenna adda wal qoodee akka wal fixuuf karoora baafamee lafa jiru jechuu barbaadeeti achirraan as garagalee ganda torba ka amma rira qixxeessanii dirqama irraan jiran yoo xiqqaate maqaa isinii dhaya gandi torba haga sadde atinki walitti jiisan malee ganda 12 ol jechuu yeroo wayyaaneen dhufte san ganda tokko lama walitti jiisanii ganda lama tokkocha deebisanii xiqqaatee ganda 12 ka ta'u jechuu tokkoffaa ganda weegee harannaa buchaaraayyaa qoomaa wixichoo masqal daarginaa haricho achiin haga diishoo dhaabatutti kaa jedhanii dirqamarra jiranii asiin achi yoo garagalle godina arsii lixaa aanaa daabbaatti gandi kun marti diishoon cinaanaadha qabu malee achi jala jira karaa harannaa bullukkana hunda achiin hurufa qaalaa jedhanii warra buna dhaabate buna harkaa buqqisanii warra buna dhaabatee ittiin jiraatu bosona cirtan jedhanii hidhaa fi haga reebicha amma namni baqatee gara mukaa seenu dirasii gochuu jiranii jechuu barbaadeet achi yoo ol garagalle awwa'oon achiin caffaa dheeraa buna guuruu dhogganii jiranii jedhan asillaal garaacha diinni hin dhaqqabne jechuu barbaadeeti dubbii isin maraafuu akka ifa ta'u bakka hundaanuu ijaaranii nama keenya buqqisanii akka namni keenya cabu akka hiyyummatu akka waan tokko namni tokko duubatti hafee hin jiraanne akka namni qabeenya harkaa manca'ee hiyyoomatee jazbee waan mootummaan tun jettu qofa dhagahee jala buru jechuuf kana dalagaaran jechuu awwa'oon buna dhaaban awwa'oo fi weegee harannaa hedduu lafa jirtu jira lafa gammoojjii lafa ho'aa buna itti dhaabatantu jira makiinaa fidanii buna dhaaban ashaakiltii buqqisanii yoo achi dhiifne deebi'anii fe'anii dhaaban jedhanii makiinaan fe'anii achirraa balleessanii jedhan naannoo awwa'ootii fi weegee harannaa hedduu asi yoo as gargale caffaa dheeraa buna habuubbiin qaanqichoo dayyuu kanneen akka bunni nu hin guuramne ka jedhamu dirqamarra fudhataniiranii jedhan kana waan ta'eef ummata keenya bakkuma jiru ummanni waan ufi cal'iseef ani hin beeku akkuma obboleeyyan teenya jette kun geema taphata kun akkuma waan fedhe bu'aa ofiitiif asirraa iyyaa ummanni keenya ammoo naannoo hunda keessa naannoon kun naannoo muraasni naannoo sagalee iyyuu dabarfachuu hin dandeenye gandoonni amma allaakka kun jamaal godiitii fi jaalalloo namni amma naannoo baalee dubbatu kun ijibbaanni kun martillee naannoo kana beekuu danda'a akka seenaatittillee haga achiin sheedami dhaabatu jecha bosona gaara kana jiru achirraan haga weegeerraa gaama osse'ee harannaa bulluqi achiin hurufa qaalaa jechuun achiin lafa silaan dalluu lafaa jechuu bosona kana hunda keessaa ka'a jedhanii dirqama guddaa keessaan jiran ummata jecharii raasan fudhattanii nu afoo dhaabattanii wanni nu mormitanii fi jaalattanis jibbitanis ka'uu qabdan kabajaa amma isin gaafannu tanaan kabajaa tanaa yoo diddan dirqama isinirra fudhannee waraana isinin eegee keessa milishaan teenna isin tittiitte asiisiyyaaftii jedhaanii jiranii kana fakkaataa naannoon oromiyaa guutuuni tokkochi naga qabu garaachillee hin jiru garaacha kana namni keenya quba hin qabu waa'ee daangaa kana waan dafanii waa dhagaaniif waan dafanii waa argitee namni caqqabsuuf amma obboleessi keenya sumaalee fi oromoon tokko jedha dhugaasitti mamaayii kanaanii askuula baradhu wayii keessatti biyya keessa jiru kanatti sumaalee waliin baradhaa yoo xiqqaate sumaalee nama 20 wayii akkas nama 30 gaanii kilaasaan baradhu san keessa jijjigaan teennaa jennaan akkamitti teessan taatii jedhee warra ara'anaas afaan sumaalee hin dhagaa malee baay'een beeku afaan arabiitii wali kaane teennaa isin jijjigaa mormitaa naan jette jedheen teennaa maalirraa qabdanii jedheen jijjigaa miti isinuu teennaa boru nu jala deebuu jirtanii isinuu sumaalee wallaala abashaan isin bittee naan jedhan biyya guddatte tana keessa ta'anii hagana yaadaa jiran sumaalee fi oromoon tokko oromoo maarreen tokko jedha namni keenya dhugama kaleessa wal wallaalee wal fuudhee wal beeke walin madhate walaa'ee wal isheen godhaa bilinkii godhaa namarra godhaa waliif isaa kan nume waliif isaa kan nu
Karraas walii kennaa hedduun dheeressinaa yaada gabaabsaa deema. Daangaan tokko nagaan qabu garaachillee nagaan qabu kan akka waliin beeknee waliin itti deemne warra miidhame kana dursinee sagalee ta'uuf akka ta'u barbaadeetti galatoomaa isinirra dheeressa. Galatoomaa. Ayyee sheer godhaadha nama fida warri as keessa laal waan takka yaa jira keenya warrummaan mana kana keessa jirtan hunda keessanuu waan takkaan isinidhaa mana geeffadha. Oromoon gana xayyaaraa dha'uu qabanaa sii mana geeffadhu. Oromoo jechuun abbaa garaati. Anumarraa kaasi. Namni keenya garaadhaan bitamanaa sii. TPLF jechuun dhaggeeffannaa sii. Hara eeltiraadhaan itti cufamtee, hara afaan itti cufamtee, hara amaaraatiin itti cufamtee, ummanni Tigraay guutuun TPLF bira dhaabbatee rakkoo isaanii dhuftee irraa dhoowwee jechuudha. Oduu TPLF jaalatee oduu hin ta'in, waan isii jaalatee oduu hin ta'in, kaayyoo isaaniitiif. Kanaafuu maal isin yoo barbaade, ani nama naannoo aanaa mi'eessoo guddate dhaggeeffannaa sii. Har'a warroota beekamaa miidiyaa kana jiran Oromoo yoo gaafatte waan tokko taate malee, bikkee isaa yoo ittiin afdamee isaa yoo ittiin eerar'ee isaa ittiin hin beeku. Eerar bikkee yoom Somaaliif kan namtanii beekta? Bara 1996 kan namteef. Eerar jechuun magaalaa kuduraa qabdu, magaalaa muuzaa qabdu, magaalaa maangoo qabdu, magaalaa maal qabdu naasii dhaggeeffatu. Namni keenya waan takka irraan beeku bikkee keessa Oromoo jiraattu jechuudha. Magaalaa bikkee keessa ibiddatti shitaniiti ibiddaan baasanii ilaa mi'eessoo galchan. Si galte waan takkaan isinii badhaafadhu. Qaallichi Oromiyaan Harargeen cinaa tokko guutuu irraa fudhattee Somaaleen fudhattee jirti. Somaaleen akkuma tareeffuun tana jettee Somaaleen namachi dhaabbatu miti. Hawaashii gadiin keenyaa jee warra amanu Somaaleen. Affaar kanarraan ta'e ilaa Affaar ilaa Hawaash fidee Affaar Somaaleedha malee Affaar ilaa Hursoo ture laasii badhaafadhu. Kanaafuu waan takka kaifiin beeku qabdanii isin namoonni Oromoodhaaf sabboonummaa Oromoodhaaf qabu akka jiru biyya keessa hin jiru. Kan gaara keessa jira kan biyya bee jira. Qaallicha mablicha biyya bulchaa jiru kuni ani akka mataa kiyyatti. Ana akka dhuunfaa kiyyatti kuni Oromoodhaa miti. Fakkeenya tokko isin yaa kaasu. Namni Oromoo tokko gaafa du'e jechuun nama Oromoo tokko liideriin tokko yoo du'e beekamaan tokko yoo du'e Rabbi isin haa sabbarsiisu jeen katabu. Habashaan tokko yoo du'e jechuun namni Habashaa tokko yoo du'e namni isa dura katabu hin jiru jechuudha. Ani nama kanaan Oromoodha hin jiru garaan kiyya hin jiru. Interviin godhullee argeetiin jira afaan Amaaraatiin haasawullee argeetiin jira bakka Oromoon oltee ollee qaallichi. Kanaafuu amma Oromiyaa eenyu bulchaa jira Oromiyaa gurubbii shiftaatiin bulchaa jira. Amma namni keenya maal yaadataa jira barnooti gaafa mallas yaadataa jira namni keenya bara. Yaa Rabbi mallas osoo rabbi oduu deebise jedhanii mallas yaadataa jira namni keenya. Kanaafuu rakkoon Oromiyaa keessa jirtu rakkoo fokkottuudha rakkoo ajooytuudha. Arraan tana bar yoo deengatti namni miidiyaa hundi keessa ilaaltan jeetii yaada. Tigaafatamaan bilisiginaa Oromoodhaa jedheen gaa isaanii maal jedhe kaffaanuma maal jedhini bordodde deeggat ture. Bordodde keessa dhaabbatee ture. Bordodde magaalaan dhaabbatee gartee isa asiin Somaalee bulchaa bara. Bara joogiraafiidhaan isa raakatee Somaalee bulcha bordodde as hardiim jedhii gadi xiqqishaan tokko jira. Oduu Abiyyi Ahmed Oromoo teessila hardiimuma sana irraa Somaalee kaasa waan biraati miti. Dhiisii uume ta gadii dhiisii uume ta heerar dhiisii uume ta afdam dhiisii uume ta bikkee dhiisii uume ta mullu dhiisii uume waan sana irraa nama kaasume hardiimuma irraa kaasume. Kanaafuu waan takka waan isin galuu qabu jira abbure jalqiyya. Oromoon abbaa garaati. Waan dantaa ifii argannaan irra guddaan isii dantaan qabdu. Mee saboota biraa laala Itoophiyaa warra Itoophiyaa keessa jiru kalame. Bara Rabbi bilisiginnaan Amaaraa bara. Bar fannoo bar meeshaas waraanaas dhufu jedhanii waan fannoo jalaa sanii bar. Fannoo hojjillo fannoodhaaf mistirii kannaa jiranii bar. Arrabar naannoon Amaaraa gimmaashite takka bar naannoon Amaaraa gimmaashite takka fannoo bulchaa jira bar. Uummanni wal bira dhaabbataa bar. Bakka fedhallee yoo dhaabbate bar garaadhaan wal bira jira bar. Teenya abbaa garaati. Kanaafuu waan fokkottuudha. Kana siyaasa tanaan mataa ifin dhukkubsinaadhaati. Ta Oromoo ganaadhaa Rabbi siyaa fixu. Akkasii dawaa falfalaa agartee warri dawaa falfalaa barbaadan dawaa falfalaatiin qaba. Dawaa falfalaa irraa bitaadha karaa naannoo karaa biizinazaa adeemnu. Namni rakkoo gartee falfalli isin jiru. Na dubbisaa galatu falfala Oromoo naasirraa bittuuti Oromoo gurguree tan falfalatti godhan tana sheer godhaati mee namarratti akka gaariitti nama nuuna qaa nama 40 irratti 20 irratti qaqqaba. Akkaataa isin ta'uuti si galee. Akkaataan tiyya qatarta. Share copy linki waliif godhaadha jara keenya ganaa dhufnee mari'annaa haasawa ganaa. Yeroo
magaragaan dhufte Aw sheekha siriidhaa jirta. fayyima qabda magisti Nagaat. Waslaata. maamee jabara jirta amma kana keetti si dhufte kana Ameerikaa tana jirfu deema inshallah Yaadamo. la yaadanii miti lakki dhugumaan dhufu deema tana baatee malee hay agwarra yaadaan guru sanii miti bara takbaari ni godha magaalatu hedduudha magaalaan hedduudha dawaa kiyya kun namni hedduudha kochi barbaachii barbaadan Sheekhaaf viidiyoo beeladuu haasa'ire. Dhufne. akkasiin ni haasawaati karaan deemu jira waggiin dhaabbadhee haasa'uu deema amma koppiliinkii sheersheer godhaa kitaabul jismii takka irra isinii buufnee ruumii shaashaa goonee sii galee muniire isana jalaa hucciiftan sa muniire isa kutu hiibo jarana mee sheersheer godhaa koppiliinkii godhaa dafaati tijjira kajaabatti gori jira eega qabii ka gaaritti mee sinitti godhe ummata sinitti godhanitti haa bar ummanni akka waan maraate asuma ijoolluma takka maallaqa sabbatarraa eeggachuu jira. walla kiiba namni bilziqinnaa wanni nu ta'e bar bilziqinnaan gibiraanii ummata Oromoo gidirsiti warri feemasiin asii gartee giiftiidhaan Oromoo gidirsiti ummatuma sabuma kiyya kana qiyaamaan baate. sadaqaa gurratti bakka sagalee isaanii ta'an bar ummatuma ajaa'ibaati bar bakka sagalee isaanii ta'an tana baqataniiti bakka warraa guuran tana yaamu dhiiroo maali qiyaamaa garuu amma namni shaabutaa nama isin yaaduma shaabutaan waan mataa isaatti jiratan taarra irra kaayyan inni Oromiyaa yoo gubattee yoo fedhe inni bari isin nama garte nama isin yaadu faa bira dhaabbadha akkami namni 55 isa laala qaanyi wallahi amma bar gurruubii gartee silaa hudduu ol qaban osoomma kitaabul jismu marra kaa'eef reefaan gubaanti koo kitaabul jismi irra kaa'eef itti 200 seenanii ba kitaabul jismi jaalatanii ba kotta warri falfala warri gartee falfala rakkoon jirtu kotta warri gartee jaalate heerumuu sodaatu faan kotta kitaabul jismi sibiilaa faan kotta warri heerumuu sodaatan warri gartee falfalli isin godhame warri gartee tujaarotii warri hirriiba sodaatan warri hirriiba rafuu dandeenyu kotta nafaati jedha namoota duratti sheersheer koppiliinkii godhaadha. Kottaadha kanaafuu nama qal'aaliin seera namni as keessa jiru kun mana qoricha gobeellee kunis nama hayyuu ajaa'ibaa kan Suudaanii barate shee abuutaan ni beete duraanuuti sheekha jismiidha. Nama khatiiriidha nuti nama darreen seenaa gaa tokkotti hiriyaan godhe malee. Viizit kajuu hummee yaadaan qaba jettaa maal qabdamee sheersheer godhaa koppiliinkii godhaa. Welcome. maal jettaa qabda yaadaan qaba jettee yaada kee kennadhu deefi. bareeda isin agarraan inni waanuma gaariidha himaaf yaadu jira rakkoo obboleessa kiyya dubbatu rakkoon asuma kunoo gartee haroomeessoo kanaa walumaa galatti Oromiyaan naannoo isaan guutuu rakkoo qabdi. Abo feesu bala tahardii maase tahardii bar biyyatti yachitti na dari biya tahardii rakkoon hardiimuuf bilsigina bare isin ummata bar ummanni Oromoo jiru ummata sareedha bar ummata bar garaa malee umaan beekne bar. Kanje dhageeffadha bibi kiyya dhageeffadhu dhiifa bala godhe buleessa kiyyaati. Nuti biyya alaa jira buleessa kiyya waan nurraa irratti takkan jiru naasii mala dhageeffadha. Nuti buleessa kiyya nyaannee bullee galla akka Itoophiyaatti gartee namni nyaataaf nuti waa hundinuu namni tokko immoo gullaalu beektaa maal seeti warri biyya alaa waan dantaa biyya irraa qabu wallahi akkasii miti wallahi billah. Nuti hajaa jirru rakkoo biyyaa haa furamtu miskiina rakkataan keenya kun ani harargin miskiinatti man dheengadda amma hartii uma keessa dheengadda waan isaan magaalaa buruddee keessa guyyaa buruddee magaalaa keessa nama godhambo imi man si bojjisu buleessa kiyya intala ilmoo qabdu doo isin buruddee irraa karaa magaalaa galu jirtu bari intala ilmoo jajjeessan buleessa kiyya. Tufti ammallee tufti. Okay, akkamatti. Ati Somaaliidha? Maal jedhu? Ati Somaaliidha akkamitti kana itti buleessa kiyya? Akkin jechuu barbaade Somaalee miti rakkoon teenya ammallee itti fuftee jira bitamichi yoo osoo ta'e rabbiin namni tokko bishaanillee silaanuu raganna qabu hin qabu ture.
أنا خليك جوبر أنا أعرف برخنامي تبغى سخية فيزيت لقي فلو الرميخ إنمني ما بلا أدو أرزين الرا برسجنا فارس تسلا وما تيمتي الرجل اللي إساني وري أنقر رجل إساني ومن أكتيف إنمني وجولين هرجين أو قبل برسجنا فارس تكشف سقفر كيسواتي إيه لا أكتاب يجرا لقي أوكي نايمين إيه لكن أنا ما كينجو سلا نمني تكو يو نمني بدادين يو برسجنا دعكريلة سبا سامي تونك أبونا ستيما لقي ورجع يساتر نترون قرر شو بر نتجيبنا فارس سبا سامي دو هنكب فلو برسجنا هادعكرو فلو هادعكرو باتو سبا إفيت الرت سلا تكو برباجسا نتي خجل مالي يو بالسجنان جراتلن سبخار بالجديمي سبب برسجنا وابش يديركم هم ايه تخيل سلا ون بلچن امه خنا مير نمني امه خنا بلچو امه خنا تو هنكم فيا ايه تاكجي لمدا ركون رومو املا ركون تو نمر ركون تمبراري ركون امان تراتي في اي aku harage to du bande harage to oromo jende harage matani so wala madabban amala إيدي سنم لما قندي في خسارة قلبي بكبرالك dagay nuti rakko la magam أوكي rakko bakala majiddu rakko te jidtika warra jolle adabli sama oromo da taala jirtu fi motuma jiddutti lan wanni amma fakenya ummata khana kallatti naannawa oromiya khana guutu ni esurra egale babilen sinaksanin naannahe garte ila asim borana dufutti rakkon durtutun wala ma tujira police kay أوكي مرحبا بيبي خياس motuman sababa jolle bilisumma oromo danga tarara naanno jecha ummata oromo radiyef أوكي asuma ma mi sofu datte mi suma tan ofu datte asim mullu ma fi mi suma fi kanu mamman tan hardim ko kana yo garte asum fordade tan ofu datte إيه amata dera ra egale motuman somalen tu malif somalen motuma dawa wala angkap هو فيان كم ساعة أنا قلت يعني ما في ميسو تقول أنا فهمت أنا بيغاتي وجين داون motuma wa somalen motuma nanno somale hata hani male motuma wajira وجين داون تراني وجين داون nyammo motuma wajira njuru bakala majira بكما jolle bisuma oromo wajira tokko motuma wajira أوكي so ammanuti rakko damalal rakko ummat oromo to furamu da fo balay sakhiya amma namni wala marradda laga tokko wan temporary tay amma mal ha gonu na marakko ji tokko khana lamma tammo rakko buura akami furarat lebe mariatum barbachsa rakko buura rakko siyasa ummat oromo from to mali from سرقو سي أوكي فتن rakko buura jechu rakkooleen amma fakkeenyaaf oromoon raa hiikanii mancallee irraa fuudhanii sumaaleen nu dhahu amaarri nu dhahu namuu nu dhahu sababa ijoolleen bilisummaa oromoo daangarra jirtu osoo ijoolleen bilisummaa oromoo daangarra jiraachuu baatte mootummaan ummata sana guutuu ni hidhachiisa asitti ba yoo ummata kana hidhachiise ijoollee bilisummaa achumaa abaa'oo ta'e kanumaan dhawa hin amanu mootummaa huni dhawa si galaa miti kanaaf rakkooleen bu'uurarraa ammaan tanaaf hin danda'amtu wanni itti yaadamuu qabu hayyoonni namoonni waa hubatu itti yaaduu qabu. Osoon fannoon hidhattee jirtu amaara maaliif hidhachiisa dammaqaa mokonna maala maa jechaa jirta deero fayyaa qabdaa wanni hidhachiisee fi gandasaati ayyaa arargee keessaa abaa'oo jira. abaa'oo jira dhiyeessii jirti arargee keessa bakka tam jirti. daaroo labuutanaa akka isaanuma qofa gaarri guguun daaroo labuutun ciroo yettamoo dhaggeeffatu sittiin himaa ciroo jiran gaara muktaar jiran ammaan tara amma shaabutaa quban qabdu lakkaate eesuma kiyya quban qabdu asiin kun amma asiin wanni jiran karaa gubbaa qorichaatti wanni daangabbahanii jiran abu maqaan utiin dubbatiin dhaabbadhu maqaan dubbatiin ganda nam dhaqqanii bakka min godha duuba haayoon beeynattiin hima la shaabutaa quban qabdu dubbinaa si mana si keessanii si saniif wanni itti mootummaan ummata kana daaraatti godhu
siyaasaadhaa furamuu qabdi taaka viizitii dhageeffadhu. haya Amma dhiyoo tanaa baaraganii jiran jarri sun achi guutuu jarri sun gina isaa dhufee akkasi guutuse. bakka irraa dhufan nan gaafatanii Gina ammoo maal seetira ishee abuutaa waan jiru ni beekta amma waan inni viizitiin jedhu gaa isaa hedduu information asirra beekaa. Ani illee namni beeku bal'atu biyya dawwalla quba qabna waa hundaa usii galtee waan feesbuukaa otoo hin ta'in waan inni lafarra deemaa jiru wadduu tokko bareeda. Gina amma rakkoon karaa waraana bilisummaa Oromoo kana biraa jirtu maal seete immoo gamtaawanii lolanii ganda tokkoon seenaan sii galtee. In sochii ajaa'iba sossoosaa jiran inumaa ni bareedee amma bilisiginaan harargeedhaa ni bareedee hedduu bareedee maa akka duraanitti miti ni bareedee hedduu bareedee kanaafuu wanni irra dalaguu qabdan wanni irra dalaytan wanni irra dalagaa Oromoon akkamitti laal akkamitti dubbiin siyaasaa Oromoo har tokko dhufti. Ni dhuftu sana oduu qaalichi diqaalaa kun beete mangisi keessaa hun dhuftu kana yaadin. Yoo rakkoomti yoo har tokkotti hin dhufne rakkoon teenya fuun. Hin dhufuun abiibi kiyya viizitinaa sii mara geeffadhu. Mana maaltu bareecha? Mana waan keessa jiru bareecha. Utubaa bareecha jee abiibi kiyya. Utubaan si keessa jira waa hedduu keessa jira. Dhaggeeffadhu naa siima manni kuni odoo Abiyyi Ahmad achi ara kiiloo keessa jiru Oromoon abadan takka hin taatu naa siima. Koppiliin sheer godhaa mana olofa qaba koppiliin godhi godhaa. Kanaafuu Abiyyi Ahmad odoo Abiyyi Koppiliin godhaa sheer godhaa. Koppiliin godhaa. Mana guddisa arra sapiraayisii isinii qabna boodarra akka gaariitti ilaala isin bashannansiisu yaana. Kanaafuu naa siima. Waan adda addaa qopheessu jira. Koppiliinkii sheer godhaa uummanni keessaniif namni sagalee ta'u laal hamileetti gugudhaa sheekha kitaabul jismi haazaa jechaan dhiheessaa. Siyaasaa qofaanii mataa naman guddinaa waan adda addaa. Ni beekta uummanni naannoo sanni. Mee Oromoo mee koppiliinkii godhi sheer godhi sheekaa butaa isinii dhufe.